Akkam jirtu hordoftoota FIB Finfinnee Integrated Broadcaster irraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffame isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Oduu waliin Mubaarak Bashir. Dhaabbanni Gram Award bara faranjoota 2021 Los Angeles Californiaatti qophaa'e irratti artist Hacaaluu Hundeessaa nama jabaa bara 2020 industirii muuziqaa keessatti addunyaan dhabde ta'ee yaadatamee jira. Boruumash dabalata qindeesseera. Dhaabbata badhaasa Giraamii 2021 irratti artist Hacaaluu Hundeessaa ogeeyyii indaastirii muuziqaa keessatti maqaa guddaa qabanii fi bara 2020 lubbuun darban dhaabbatichi yaadate keessaa tokko ta'eetii jira. Artist Hacaaluu Hundeessaa tarree ogeeyyii muuziqaa addunyaa beekamoo ta'an kan bara 2020 keessaa addunyaan lubbuun dhabde keessaa tokko ta'uun badhaasa Giraamii bara 2021 kan faranjoota dilbata Ameerikaatti gaggeeffame irratti yaadatameetii jira. Jaallattoonnii fi dinqisiifattoonni artist Hacaaluu Hundeessaa namni muuziqaa kuni waltajjii addunyaa irratti yaadatamuu isaatiin gammaduudhaan miidiyaalee hawaasaa irratti yeroo facaasan mul'ateetii jira. Artist Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara faranjoota 2020 ture magaalaa Finfinnee bakka kondoominiyeemii Galaan jedhamutti rasaasaan ajjeefamee kan argame. Ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan Oromiyaa keessatti hokkarri guddaan lubbuu namootaatii fi badiinsa qabeenyaa guddaa hordofsiisee akka ture kan yaadatamudha. Ajjecha nama muuziqaa quuqama saba Oromoo ibsuun beekamu akkanumallee ammoo saba Oromoo biratti jaalala guddaa horate kanaan wal qabate ammoo namoonni ajjechaa isaatiin shakkaman to'annoo jala oolanii akka turellee kan yaadatamudha. Torbaanuma muraasa dabarte kana garuu dubartiin ajjechaa isaatiin wal qabatee shakkamtee mirga wabiinii akka gadhiifamtu manni murtii murtee dabarsuun dubbii ijoos ta'ee ture. Namootni gariin ammoo ajjechaan artist Hacaaluu Hundeessaa kan siyaasaan wal qabatudha jechuun haqni isaa dhokateera yaada jedhu si kaasaa akka turan mul'ateetii jira. Yaadannoo Giraamii kana hordofeesii namootni miidiyaa hawaasaa irratti yaada Hacaaluu fi haqni haa kennamu jedhu maxxansaa yeroo turanis akkanuma argameetii jira. Badhaasa Giraamii bara 2021 dilbata darbe gaggeeffame kana irratti Biyoonseen ammas mo'achuudhaan si'a 28ffaadhaa fi argachuu isheetiin seenaa haaraa galmeessiteetii jirti. Weellistuun beekamtuun kuni amma seenaa Giraamii kana keessatti dubartii hunda caalaa badhaafamte taatee katabamteeti jirti. Taayiler ammoo akkasuma badhaasa hojii artii guddaa kanarratti si'a 3 albeema waggaa mo'achuudhaan dubartii biroo seenaa dalagde taateeti jirti. Barnaan ammoo albama muuziqaa filatamaa addunyaa yoo mo'attu, Wiskindi ammoo viidiyoo muuziqaa filatamaa Biyoonsee waliin hojjatteen mo'atteeti jirti. Badhaasni Giraamii ogeeyyii muuziqaa jajjabeessuudhaa fi badhaasa maqaa guddaan sadarkaa idil addunyaatti kennamu yoo ta'u, badhaasa kana kennuun kan eegalame ammoo bara faranjoota 1959tti bara faranjootaatti Giraamfoonii jedhamuun kennamaa akka turedha seenaan kan ibsu. Badhaasni kuni bara baraan dameewwan muuziqaa garaagaraan kan kennamu yommuu ta'u, bara 2021 kana dabalatee marsaa 63fidha kan kennameeti jiru. Sagantaan badhaasa bara kana Los Angeles Californiaatti kan kenname yoo ta'u, dameewwan 83 kaadhimamtoonni dhiyaatan badhaafamaniiti jiru. Sagantaa badhaasa miliyoononni addunyaa guututti hawwiin eegan kana irratti ammoo qophiilee turan keessaa tokko ogeeyyii muuziqaa maqaa guddaa bara 2020 keessa lubbuun dhabamanii yaadachuun ture. Baatii gurraan alaan galiin birrii biiliyoona 21 fi miiliyoona 900 ol walitti qabamuu ministeerri galiiwwanii beeksise. Ministeerichi baatii gurraan alaa bara 2013 birrii biiliyoona 21 fi miiliyoona 800 fi miiliyoona 74 ol walitti qabuuf karoorfate birrii biiliyoona 21 fi miiliyoona 900 fi miiliyoona 47 ol walitti qabu beekseera. Galiin kunis isa bara darbeen yoo wal fakkaatuun yoo madaalame birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 400 fi miiliyoona 60 ol caalmaa qabaachuusaa ibseera. Waliigala ministeerichi galii baatii gurraan alaa sassaabuuf karoorfate keessaa parsantaa 100 ol galmaan ga'u ragaan ministeera galiiwwanii irraa argame ni agarsiisa. Qajeelfamoonni vaayirasii koronaa ittisuuf ba'an hojiirra akka oolaniif qaamoleen seera kabachiisan to'annoo akka taasisan waamichi dhiyaate. Meeroon Lammii dabalata qindeessiteetti. Qajeelfamoonni vaayirasii koronaa ittisuuf ba'an hojiirra akka oolaniif qaamoleen seera kabachiisan to'annoo akka taasisan waamichi dhiyaate. Qajeelfamoonni vaayirasii koronaa ittisuuf ba'an hojiirra akka oolaniif qaamoleen seera kabachiisan to'annoo akka taasisaniif ministeerri fayyaa waamicha dhiyeesse. Ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa haala waqtaawaa vaayirasii koronaa ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa laataniiru. Talaalliin COVID-19 ogeeyyii fayyaa qaamolee saaxilamoo fi
fi namoota umriin isaanii waggaa 65 ol ta'aniif dursa laachuun kan kennamu ta'us ibsaniiru. Hanga baatii muddee bara 2014tti lammiilee Itoophiyaa 20% kennuuf hojjetamaa jiraachuu Dr. Liyaan Taaddasaa ibsaniiru. Talaalliin ittisa vaayirasii koronaa Kovaksiin ogeeyyii fayyaa qaamolee saaxilamoo fi namoota umriin isaanii waggaa 65 ol ta'aniif dursa laachuun itti fufiinsaan kennama jedhan Dr. Liyaan. Torbee tokko keessatti namoota qorataman 100 keessaa namoonni 17 vaayirasichaaf kan saaxilaman ta'uun himameera. Dhaabbilee amantaa keessatti dagannaan mul'ataa jiru yaaddessaa ta'us ibsaniiru. Guyyoota 10 darbanitti qorannoo laaboraatoorii taasifameen namoonni 12,000 vaayirasichaan qabamuu fi lubbuun namoota 149 darbuu Dr. Liyaan eeraniiru. Haaluma wal fakkaatuun weerarri vaayirasii koronaa sadarkaa olaanaan hawaasa keessatti faca'aa jiraachuu Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksise. Inistituutichi haala faca'insa vaayirasichaa torbee tokko keessatti ilaalchisee ibsa laateen vaayirasiin koronaa sadarkaa olaanaan hawaasa keessatti faca'aa jiraachuu ibseera. Guyyaa torba keessatti namoota 49,000 fi 326 qorannoo laaboraatoorii taasifame keessa vaayirasichi namoota 9,000 fi 329 irratti argamu himeera. Namoota 100 keessaa namoonni 19 vaayirasichaan qabamuu agarsiisa jedhame. Haalli faca'insa isaa torbeewwan darbaniin yoo madaalame kan torbee kanaa 32 dabalee agarsiisuu Inistituutichi ifoomseera. Guyyoota torban darban keessa lubbuu namoota 121 kan darbe yoo ta'u 89 dabalii mul'iseera jedhame. Lakkoofsi namoota yaalaa wal'aansa cimaa barbaadanii guyyaa gara guyyaatti dabalaa dhufuun ibseera. Yeroo ammaa namoonni 467 yaala wal'aansa cimaa keessatti argamu jedhame. Namoota giddugala yaala COVID-19 galan 100 keessaa namoonni 69 kanneen oksijiinii hamma garagaraa barbaadan ta'uu Inistituutichi himeera. Faca'insa dhibichaa haalaan dabalaa jiru ittisuuf hawaasni qajeelfamoota ba'an hojiitti hiikuu qaba jechuun waamicha dhiyeesseera. Warshaan daabboo Shaggar torbee kana eegalee humna guutuun oomisha kan eegalu ta'uun ibsame. Muluu dhugumaa dabalata qabdi. Warshaan daabboo Shaggar torbee kana eegalee humna guutuun oomisha kan eegalu ta'uun ibsameera. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee warshaa daabboo Shaggar daawwataniiru. Daawwannaan isaanii kunis warshichi sadarkaa inni irra jiruuf gara fuulduraatti maal ta'uu akka qabu irratti kan xiyyeeffatedha. Aadde Adaanech warshichi torbee kana eegalee oomisha kan eegalu ta'uun himaniiru. Kanaafis bulchiinsi magaalaa Finfinnee qamadii kuntaala 100,000 akka dhiyeessu himaniiru. Warshichi kanaan dura guyyaatti daabboo 700,000 fi 50,000 hanga miliyoona 1 oomisha kan ture yoo ta'u humna guutuun oomisha wayita eegalu guyyaatti daabboo miliyoona 1.5 oomishuun ni eegala jedhameera. Aadde Adaanech bakka warshichaatti yeroo argamanitti haalli oomisha daabboo Shaggar itti oomishamu ilaaluun namoota hojii isaarratti bobba'an jiran illee jajjabeessaniiru. Warshichis amma haala gaarii irra jiraachuunis isa ibsameera. Warshaan kun hojii jalqabee sababoota garagaraan adda citee akka ture ni yaadatama. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB Finfinnee Integrated Broadcaster irraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffannee kana fakkaata ture. Oduu waliin Mubaarak Bashir isin waliin ture. Yaadaa fi qeeqa qabdan 74 44 irratti nu biraan ga'uu dandeessu. Nagaatti.